Norway, stop supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime. Free Bakale Garba. Free Dr. Marara Gutina. Free all political prisoners in Ethiopia. We condemn the violation of human rights in Ethiopia. Norway, stop supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime. Dr. Marara Gutina is peaceful freedom fighter. We condemn human rights violations in Ethiopia. We demand the immediate release of all political prisoners in Ethiopia. Norway, stop supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime. Ethiopian regime must stop killing, arresting, torturing, Norway, stop financing the killers in Ethiopia. Ethiopian regime is the killer. Ethiopian regime is the dictator. Norway, stop supporting, financing the terrorists. Norway, please stop financing terrorism. We demand freedom for Oromo people, for Ethiopia. We demand justice for Oromo people in Ethiopia. Norway, stop supporting genocide in Ethiopia. We demand freedom for Oromo people in Ethiopia. Der står forskjell mellom regjeringen og etiopiske folket i Etiopia. Det etiopiske regimet i Etiopia terrorist. Durante obsa qabatanii rooba kana keessa sagalee uummata keenyaa dhageessisuudhaaf dadhabuu keessaniif galatoomaan jedha. Pirezidaantii Oosaa Piroofeesar Isqeel Gabbisaa nu gidduu jiru. Kanaaf dhimma har'a baanee rooba kana keessatti jedhaa jirru kana irratti dhaamsa qabanii fi waan jedhan dhimma kana irratti nuuf jedhu jechuudha. Guyyaan isaa guyyaatti gadi baanii dhimma ofii himatan illee miti bokkaan roobaa nama addana keessa jiru nama biyya Noorweey biyya Osloo keessa jiru yeroo ammaatti yeroo mana isaan taa'uudhaaf fedhan irratti gadi baanii irratti gadooduun fedha keenya ta'ee miti garuu maaliif akka taane hin beekna. Sababii maaliitiif akka baanee bokkaa keessas dadhabbii kana keessas gadi baanee hundi keenya hin beekna. Hundi keenya Oromoota waan taaneef waan walitti himannu hin qabnu maaliif akka addana baane hin beekna. Waan ani isin yaadachiisuu barbaadu garuu sababii rakkanneef sababii gadadoon nutti baay'ate sababii dararri nutti baay'ate asis teenyeet immoo biyya kanas immoo teenyee darara ummata keenya irratti ga'u kana sagaleedhaan ummata gambiraatti himachuudhaaf waan feeneetiif adda kana jirra. Nus immoo iddoo fagoodhaa kan isinii wajjiniin guyyaa akkasii dhimma ummata keenya addunyaatti beeksisuudhaaf iddoo kanatti kan walgeessan irratti walgahuu keenyaa fi takkummaan keenya kana irratti akka inni jabaatu wajjiniin agarsiisuudhaaf dhufneet iddoo kana jirra. Isinii wajjin ta'uu keenyaatiif baay'ee gammannaa. Qabsoo kana keessa walumaan jirra. Dararri walumaan nurratti gahaa jirti. Akka iddoo gama gamanaatti dhufne tuun ta'in akka ummata tokkotti dhaabbachuun waan nurra jiruuf kana ummata keenyattis agarsiisuun waan nu barbaachisuuf iddoo kana jirra. Waan Oromoo irra waggaa meeqaatiif gahe jaarraa tokkootiif gahe amma sinuma deemaa jirti. Kan rakkannes biyya utuu qabnuu qeesuu qabnuu irraati waan ari'atamneetiif.
Ari'atamuun kun garuu ari'atamuu duwwaatu hin ta'in iddoo kanatti wal geenyee jabina keenyaan tokkummaa keenyaan akka kanatti iyyuudhaanis sagalee keenya dhageessifachuudhaanis waan ummata keenya addunyaatti beeksisuudhaaf waan dandeenyeef ari'atamuun keenya waan lafatti bade utuu hin ta'in jabina ummata keenya agarsiisuudhaaf waan ta'eetiif kanarratti gammaduudha qabna nuti. Amma kan nuyi gochuun irra jiru yeroo addana geenye sadarkaa qabsoon Oromoo keenya irra geesse irratti wanti nuyi gochuun irra jiru waa lama duwwaadhanis yaadachiiseetanii isa booddeetanii itti dhiisa. Gaafa qabsoo keessatti hadhaa'uftuu gaafa isheen taatu guyyaan sun guyyaa dadhabinaa miti. Gaafa mootummaan gadi ba'ee hidhaa baay'isu, ajjeechaa baay'isu, darara baay'isu jabina miti. Yeroo hatattamaa biyya keessatti baasee ummata mana keessaati harkisee gadi ari'achuun biyya keessa ari'achuun yeroo jabinaa miti. Mootummaan biyya bulchuu dadhabee humna waraanaa gadi baafatee humna waraanaatiin gaafa biyya bulchuu jalqabu yeroo jabinaa miti. Yeroo laafinaati. Mootummaan humna waraanaa duwwaadhaan biyya bulchuudhaaf gaafa ka'u biyya bulchuu dadhabeeraa jechuudha. Waan qabu keessaati meeshaan ittiin biyya bulchuudhaaf danda'u keessaatiiti isa dhumaarra gaheeraa jechuudha. Gaafa sanadha gaafa inni goraadee gadi baafatu, gaafa sanadha kan inni qawwee gadi baafatu, gaafa sanadha humna waraanaa kan inni gadi baafatu. Sababii kanaatiif yeroo dheeraa qabsoo hadhooftuu Oromoon godhataa ture kun yeroo isheen irra geessee jirtu kun yeroo murteessaadha jechuudha. Yeroo murteessaa kana keessatti jaarraa tokko booda ergii Oromoon waan addunyaa ajaa'ibsiisu godhateeti tokkummaa isaa ergiinni mul'iseeti jabina isaa ergiin agarsiiseeti biyya lafaatti qabsoon akkamittiin akka qabamu ergii agarsiisee booda yoo gara booddeetti deebine yoo bilisummaa nu ijaan agarree jirru kun nurraati deebite gatii jabina isaaniitu hin ta'in gatii laafina keenyaati jechuudha. Gatii laafina keenya akka hin taaneef tokkoffaa waan biyya keessatti ta'e waan ummanni keenya dargaggoon keenya shamarran godhani waan seenaa keessatti mul'atee waan hin beekne. Jabinni sun gaafa sana kan agarre barreen gaddaa agarre ammallee jira. Tokkummaan sun ammallee jira. Kan hidhaman kan qawweelle sodaachuu dadhaban ammallee iddoodhuma sana jira. Mootummaan yeroo hatattamaa waan dhaabbateetii fi ofiinuu of dadhabsiisaa jira. Kana fuulduratti bahuun maaliif barbaachise jechuudhaan callisan malee ammallee iddoodhuma sana jiru jechuudha. Sababii kanaatiif kan nuyi gochuun nurra jiru ammallee iddoodhaan geenyeerraa iddoodhaan nu gahuudhaaf jira. Fiixaan baafachuudhaaf jirra qabsoo kanarratti akka nuyi laafnee keessaa hin hafnetti tokkoffaa tokkummaa keenya jabeessuu, lammaffaa jaaramuu, sadaffaa dhumarra akka isheen geesse waan beeknuu fi waan nu laaffisu hundumaaf keessaatii baafannee jabina keenya duwwaa jabeeffachuudhaan yoo kaane egaan bilisummaan ija keenyaan agarree nurka geessee jirti jechuudha. Yoo amma nurkaa baate sababii keenyaaf nurkaa baati kanarratti waan nu laaffisu dhiisnee waan nu jabeessu irratti isarratti akka walaa qabannu kan jechuudhumanii isiniin jedhaa galatoomaa baay'ee. Must understand the Ethiopian regime terrorist act against its own people. The Ethiopian government does not represent the Oromo people. The Ethiopian government, the terrorist Ethiopian government does not represent the Ethiopian people. We condemn the state of emergency in Ethiopia. The state of emergency in Ethiopia is a terrorist act by the terrorist Ethiopian government against the Oromo people. Itti aansuudhaan obbo Garasuu Tufaallee nu keessa jira. Innillee akkuma kana haala sochii biyya keessaa keessumaa hidhamtoota kana ilaalchisee dhaamsa nuu dhaammatu qabaa jechuudha. Dheeraa isinitti dubbadhu tokko waan hoogganoota hidhamanii jiranii kanadha. Lammata immoo waanuma akkuma waliigalaattu hidhaan biyya sanatti akka lamatti jira jedhee yaada. Tokko nama maasiidhaan walitti qabanii uummata akkuma jirutti nama kuma dhibbootaan lakkaa'amu hidhan kana hoogganoota kana uummati waliigalaatis mana hidhaa keessa jira.
ummati waliigala akkamitti akka inni madhaa hidhaa keessa jiru fakkeenya tokko isinii hima. Yeroo dura labsiin hatattamaa kun labsamu nama tokkotu aanaa Qarsaa keessa jedhamu nama ija hin qabne nama sadiitu jira jedhani. Nama hundaa waajjiroota mootummaa naannoo sana keessatti gubatan ijaaruu qabdanii muka 22 fiduu qabdanii jedhani. Amma namni fayyaa qabuu fi ijaa fi harka qabu hundi keessee namni sadii namni ija hin qabne nama sadiitu jira. Namni lama dhaqanii nuti ijas hin qabnu waan kana godhuu hin dandeenye jedhanii himannaan jara san lamanidha. Namichi tokkichi kan hafe sun galeeti muka waan hin qabneef mana isaa diigee muka 22 fuudhee dhaqee jira. Jechuun waan akkanaa kun jireenya akkamii akka ta'e arguu dandeessa. Namni guutuun maneedhaa keessa jira jecha. Norway, support justice in Ethiopia. We demand all political prisoners to be free in Ethiopia. Norway, stop financing genocide in Ethiopia. Norway, support freedom. Norway, support justice. Hogganoota amma hidhamanii jiran kun yaada isaanii irratti namni ilaalcha adda addaa qabaachuu qaba danda'a. Kutannoo fi murannoon isaanii sochii Oromoo keessa jiru kana sochii at least waggaa 40 darban kana keessa kan Oromoo qofa hin taane Itoophiyaa keessatti iyyuu sochii siyaasaa keessatti namni hirmaatu baay'een biyya alaatti ba'a. Namni maasii hin bahe kun hundumtu baqannaadhaan hin bahe. Waggoota darban kana waan kana reverse godhan yeroo 2-3 hidhamanii Baqqala Garbaa hidhamee mana hidhaati ala bahee yeroo sanatti 90 keessa ta'ee 2000 jalqabe ta'ee sana dura ta'ee namni waan akkanaa kana isa mudate achi deebi'ee akka hidhamu beeku ittiin deebi'u Dr. Maraaraan irree edu akka hidhamuuf qophaa'an dubbataa turanii edu as jiru itti deebi'ee haalli kun namni biyya sana keessatti cichee akka dargaggooti falman example guddaa waan ta'eef waan kanarratti namni kanarraa shakkii qabuuf hin jiru. Kuni haaluma sochiin biyya sana keessatti akkamitti deemuu qaba qabsoon bakka kam itti deemuu qabdi biyya keessatti maaltu ta'uu qaba waan jedhu sana waan example namaa kennedha. Sochiin waggoota lamaan darbe kana keessatti sochiin biyya keessatti ture waan nuti asitti godhaa turres akkasumatti ture. Amma rakkoon uummata irratti deemaa jiru biyyatti akkasumatti hammaatee jira. Sochiin godhu xiqqoo gadi qabbanuufnan qalbiin keenyaa fi humni keenyarraa asitti gadi qabbanaa. Yeroo nuti itti oowwuu qabnuu fi yeroo nuti waan dandeenyu godhuun nurra jiraatu warri namni mana hidhamee jiru kun maashina miti muka miti fira qabaa ijoollee qabaa maatii qabaa fira dhukkubsatu qabaa warra isaa bira dhaquu qabu qabaa jireenya qabaa waan sana hundumaa ciisee ta'a. Nummoo at least yeroo tokko waggaatti yeroo tokko yookaan immoo waan humni keenya danda'u irraa waan xiqqaa wayii tokko godhuudhaan waan kun akka enerjii qabaatee yeroo itti namni biyyaarratti dhiibbaa hammaatu yeroo itti Jangkabnya tokko grafik waan hin dandeenye mana isaa diigee akkasii mana mootummaa ijaaru dirqamu kanatti namni as jiru kun namni humna qabnu namni beela'uu dandeessu kun akka waan kun asitti qoomuu godhu sagaleen akka dhaga'amu godhu nama mana hidhaa keessa jiru sanaaf illee uummata biyya sana keessatti cunqursaa jala jirurree kan itti ajaa'ibu. Ruunii mootummaa militarii ruunii jala ture ammarree dhaabuun isteet ta'e kun rakkoo inni jala jiru san sochii akka inni dhaabne ergaa waan dabarsu enerjii waan namaa kennu waan ta'eef waan kana dabaluu irra jiraatu wanta jedhamu sanarree namni kun akka namni tokko iddoo waan ta'e jireenya irraa wayyaa jiraatu warra danda'anidha. Ani keessatti dabaluu irra jiraatu uummatarree dabaluu irra jiraatu waan isaan itti dabaluu sanarree dabaluu irra jiraatudha. Kanuma jedhamu Bilisummaa barbaanna. Mirga keenya falmanna. Mirga keenya falmachuun shororkeessaa miti. Dr. Maraaraan obbo Baqqalee Garbaan shororkeessitoota miti. Shororkeessaan mootummaa Itoophiyaati. Oromiyaan rakkina qabeenyaa hin qabdu. Rakkina bilisummaa qabna. Mirga keenyaaf ni falmanna. Mirga keenyaaf ni falmanna. Aan akka kiyyatti obboleeyyan ta'e hidhamanii soba odoon ta'in abdii gadaa fakkeenyaaf obboleessa kiyya ka sobaati miti ka foon kiyya
homaa godhin danda'u asumatti dhufee himatu wayi dammoo gaafatu malee dhaqeetu gaafatuun sodaadheeti yumaafuu jecha. Fakkeenyaaf kiyya akka piraayiveetii Oromoo tokkotti dubbadhe ani silkii bilbilee mee jala bu'ii karaatti badee jedhee gaafannaan guyyaa lama waan itti bilbilu mucaan gaaf sadaffaa hin hidhame kun sobaa miti silkiin kennayyuu ibin xanafamee jirra warra biyya alaa jirru namni kenna hin du'aa hin hidhamaa ani yoo bilbilee maraa faamilii dubartii malee dhiira tokko eqeettiin argu ture naannoo kennatti ispeeshaaliin hammaataa akkuma naannoon hundu tokko maalin badhaam safara itti baay'atu jira manatti nafinaa Oromoon biyya alaa sobaan odoon ta'in onnirraa dhukkubne haa boonnu haa himnu biyya jirru hundatti haa mul'annu amma fakkeenya fuula kiyya hin beekanii ani biyya kana mata baay'ee jiraadhe yoo nu baanee namni biyya kanatti fakkeenya hiriira baanu namni biyya kana boor yoo iyyanne irra dhagaamii qabna. Bayu qabna Oromoon haa baanu please haa baanu haa boonnu bakka jirruun waan nama kennaa keedhame ka du'e footoo gadi taagee godhu hin sodaatina homaa takka hin sodaatina bari isaanillee warra nu caalu tochitti cinqaarra jira kanallee warri biyya jirruun haa hubatu soorii silaa afaan biyya naatiin jedha waan Oromoffaan dubbatamaa tureef Oromoffaan itti fufee galatoomaa namni asitti baatan hundi. Opposition Oromoo leaders. Dr. Mararaa Guddinaa. Baqqalee Garbaa. Olbaanaa Leellisaa. Addisuu Bulaallaa. Dajanee Xaafaa. They are not terrorists. They are fighters for freedom. They are fighters for equality in Ethiopia. They are fighters for respect of law in Ethiopia. Ani maqaan kiyya Abdiisaa Amiin Gobanaa jedhama. Godina Baalee aanaa Dalloo Mannaa irraa as dhufee biyya kana jira. Wanni baay'ee nadhagahamu jiru hiriyootan teeyyaa ka waliin baranne hidhaadhaan dararaadhaan wanni adda addaa state of emergency jedhanii wanni adda wanni mootummaan torchar godhee taan ajjeese waan adda addaa irra ga'u jira akka Oromiyaatti iyyuu godina hundatti iyyuu waan adda addaatti deemu jira wanni obboleeyyan teennee irratti deemu jiru keessattuu dargaggoota irratti mootummaan godhu jiru haalan akka malee nu dhagahamee jira keessa keenya nu miidhee jira jireenya keenya keessatti madaanu ta'ee jira as teennee as dhufneellee mootummaa biyya kanatti iyyachuun keenya baay'isee bokkaa kana dadhabnee osoo hin jedhin deemsa karaa deema fagoo deemnee dhufnee asitti bokkaa osoo hin jedhin dhaabannee wal dandeenye akkanatti ijoollee achitti miidhamu jechuuf iyyannee jirra mootummaa biyya kanaatiin nu dhagahe jennee jirra. Ofierne militar rule fira Ethiopia. Ani maqaan kiyya Fatii Aadameetiin jaama iddoon dhaloonni kiyya magaalaa Baddeessaati. Bokkaa kana keessa rooba kana keessa kadhaabannee obboleeyyan keenya kadhumu jiru ka ajjeesu jiranii kamanee dhaggalchuu jiranii fi sababa sanii mootummaa kanatti iyyachuudhaaf dhaabbanneetti rooba kana keessa obboleeyyan keenya kabiyyaadhuma jiran mootummaa nama nyaataa mootummaa abbaa irree kan akka inni nurraa bu'u barbaannee ka rooba kana keessa dhaabbatu jirru. Norway, stop supporting the killer. Norway, support freedom. I am Makifira Jama. Wanti dhufe ummata Oromoo bakka bu'ee nama tokko warri miidhamu jiru anarraa anuma jechuudha isaan jechaan dhufe wanti ijoo Oromoon isaan kana osoo hin taane tokko akka taanuudhaan tokkummaa yoo tokko taane falmachuus moos ni dandeenya. Regime Ethiopia. Moshlutte. Odrepe. Federal demonstranter. Ethiopia. We condemn the state of emergency in Ethiopia. We condemn the state of emergency in Ethiopia. Maqaan kiyya Abdoo jedhama. Magaalaa Dirree Dawaarraa gandala gaharreerra ani kanin dhufeef dheeysa wayim mootummaa wayyaanee kana dheeysaan dhufe waa hedduu ta'een dhufe karaa kana akka hedduu ta'een dhufe waa hedduus dalagaan ture biyya keessatti ammas kaasib baaneef ummata biyya keenya keessatti rakkataa jiru hidhamaa jiru tumamaa jiru du'aa jiruu fi baanee asitti rooba kana keessatti wali qabamnee takka taane
ummanni biyya keessaatis nu laalee nutis asii jabaannee wantaane isaanis jabaatanii mirga isaanii falmachuu qabaniin ja'a jabaatanii itti falmachuu qaban mootummaa kana firraa buusuu qaban jabaatanii isaanis nutis asii waan dandeenyu akka dandeenyuun rooba keessaa miti ibidda keessaa baanee waan dandeenyu ni goona godhuufis qophiidha kanumaan jaa galatooma. Injifannoon uummata Oromoo. Mootummaan akkuma naannoo Finfinnee bakka lama eenyu bakka Oromiyaa bakka lamatti akkuma naannoo Finfinnee Oromiyaa bakka lamatti baasuudhaaf eenyu naannoo keenyas amma aanaa bakka lamatti baasee jira. Godina ganda naannoo godina jala jirtu godina jalatti galfatanii jiru amma naannoo keenya jechuudha. Sanumarraan uummata Oromoo amma naannoo sana kan didaa ofirraa eenyu ta'e akka naannoo sana buqqisee ariyachuudhaaf jira. Sanumaan wanta dhaamsa dabarsu immoo OMN nuuf jiraatu hin jira kanuma jedhu. Ani maqaan kiyyaa Hamzaa Saaliyaa Jinjaama. Iddoon dhalootaa Harargee Bahaa magaalaa Dirreedhaa Malkaa Jabduttiin dhaladhe. Dhaamsaan Oromoo teenyaaf qabu Oromoon teenya wal qoqqooduu dhiifnee tokkummaa qeeroon shabaaban wal taanee tokkummaa keenya cimsuu qabna. Adda ol filuun qabnu abaluu akkas jechuu qabnu tokkummaadhaan jabaannee mo'achuu qabna bitti biyya teenya Oromiyaa yoomiyyuu teenya bitti nu malee abbaa biraa hin qabdu. Jabaadhaa ilmaan Oromoo bakka jirtanitti wal gurmeessaa tokko taha. Dhaamsa kanaan isin dhaama bakka jirtanittu tokkummaadhaan cima. Daawun wayyaane. Abdulqaadir jedhama. Bakki dhaloota kootii Baalee godina Baaleeti. Ani uummata Oromootiin wanni jechuu barbaadu uummanni Oromoo qabsoo isaatiif ka'eetiniin wal qabateetiniin ka'uu qaba. Adda wal baasuu hin qabu. Adda wal baasuu wayitii jedhu namni hundiniyyuu bakkee jirutti qabsoo isaa finiisuu qaba. Kana jedhee wal cinaa laaluu osoo hin ta'in namni martiniyyuu yaada qabu irratti wal deeggareetiniin akkasitti qabsoo karaa fuulduraatti deemsisuu qaba. Uummanni biyya alaa jiru kunis akkasuma mootummoota addunyaa kanatti gabrummaa uummata keenyaa akka gabrummaa keessa jiru uummanni keenya akka jaarraa tokko ol gabrummaa keessa jiru uummata biyya alaa kana ibsuu qaba. Jala deemeetini yeroodhaan ibsaatillee jira. Har'allee kanuma godhaatiin jirra baaneetiin kinoo rooba keessa baaneetiin jirra. Kun roobni homaa miti saba keenyaaf roobaayyuu miti wanta hedduuyyuu godhuu dandeenya. Kanamootu itti fufayannaa qabsoon itti fufa. Injifannoon uummata Oromooti. Hayyee duraan dursee maqaa kee fi eessarraa akka dhufte na ibsi. Ani si wayyaan anjaani kan irra dhufe Harargee Oromiyaa irraa hin dhufe. Mee Sumayyaa har'a maaliif dhufte iddoo kana? Kan hin dhufeef saba kiyya qabiyyatti qoqomaa jiruufiin anillee dhufee akka nama tokkotti agarsiisuuf. Keessattuu egaa har'a rooba kana dandeessanii hiriira mormii asitti gaggeessaa jirtanii mootummaa Noorweeyitti iyyataa jirtanii qeerroon biyya keessaa immoo wareegama kaffalee mormii mirga abbaa biyyummaa gaggeessaa jira. Isaaniif dhaamsa ati qabdu maali? Dhaamsi an qabu warri biyya kana warreen biyya bahanii biyya namaa keessa jiran akka qabeenyaanis yaadaanis akka deeggaran qabu. Dr. Mararaa Guddinaa is peaceful freedom fighter. Condemning human rights violations in Ethiopia. We demand the immediate release of all political prisoners in Ethiopia. Norway, stop supporting the dictator, the killer, Ethiopian regime. Ethiopian regime must stop killing, arresting, torturing, Norway, stop financing the killers in Ethiopia. We demand the immediate release of all Oromo political prisoners in Ethiopia. We demand the immediate release of all Oromo political prisoners in Ethiopia. Ethiopian regime is the killer. Ethiopian regime is the dictator. Norway, stop supporting, financing the terrorists. Condemning human rights violations in Ethiopia. We demand the immediate release of
In Ethiopia, we demand the immediate release of Dr. Marara Gudina.